bajaajii bitteetti laatte bajaajii jalaa gurguratee badeen ta'in immoo hin gaddagalte qabsiifatte. Bukoo waan baay'ee isaa mee dirri biyya laati galte sammuun maraata argaa tokko manni diigamaa jira warri daandiirraa mana bitanii diigamaa irraa inni dhagaan ijaaran inni keessaa duubaan ashaanga wayi dabqa shamarran keenyaallee waaqatti taasisa. Ani ijoollee baay'ee gameera bad warri itti mudhiisan malee Kiristoos manni baay'ee ijoollee shamarranii jala. Obboloonni shamarranii dammaqaa ofirratti yeroo ammaa obboleessi ati tiruu tokko waliin boraafattee baate homaa kee miti. Dhugaa Waaqayyo dammaqaa ofirratti. Namni tokko maal dubbate? Inni iyyuu kan kee akkaawuntii isaarraa fudhate deemee dhaltuu wajjin taa'anii obbolee haadha humti keeyyuu nama nama. Ilaa jechuudha. Amma hojii keessan irra jirtanitti waan harka keessan keessa jiru malee waan harka ala namaarra jiru hin amanina. Obboloonni koo dammaqa. Ollaan akkam bulte beeka akkatti bulee abbaatu beeka jedhe. Keessumaa namoonni ji'a kana keessatti aarsaa gurguddaa kaffalaa jirtan. Dhugaa Waaqayyo ofirratti dammaqa. Waaqi nama tokko yoon jaallattate akka gargaarsaatti waa gargaare. Kanarra keessaa baatee giftii koo lafa naa biti. Mana na ijaari. Bajaajii bitadhu. Ittiin akkas godhi jetta tana rakkoo dhalaan nyaatame birrii waggaa lama nyaatame mana siin ijaara jedhee narkaa fuudhee suuruma mana namaan irratti erga fakkaatannu. Keessa jirta danda'an guddisirra baanumtaan matuun sasawwaran sawwan maa namni suuraan kaasinaan jedhu jira moo mana qalbii ijaaramaa jiru fa galaan buutee bowaan jira. Katani namummaa fokkutanii qabatanii yoo waaqa inni kaan fufuudheedha sheeraa hin beektanii bo kottaa madafaatii mee lukuma isaa qaba. Isaati qabeenyillee namoonni laga roobirra mana eelli moo eelli isa jedhanii ijaartaniittu hin jirtu laata ijoollee laga roobi. Ankoo eelli damma eelli isa maal namni isa jedhan sanan ijaaree jedheen irratti erge. Kaartaa pilaanii qabaa isayyuu gibirri isaa 7,000 kaartaa pilaanii inni qabu yoo badheentaa gibiruma keessaan baatu dhiisne. Nambalee yaada koo waa'ee gibiraa kanallee natti haasaa tureeranno waa'ee daandiin irra baanaan jedhu kanallee natti haasaa tureera innu waa'ee daandii kanallee sababeeffate wayyoo yaada koo sama naasaa jedhee dhugaa waaqaana dubbinna jalaa babbade. Gaafa galle gudii magarraan ila gaafa galle tokko sin hin dhosku. Amna tokko warri namni har'a bite jalaa kagamuu diigamaadha. Lammaffaa warri kaartaa pilaanii qabanis warri qabnes gibirri isaa nuti cimcim jechuudha. Abboo biyya ormaa sana abbaa manaa fi fudhatanii haqanii achi kiraa manaa fudhatanii jiraachuu wayya. Ani amma isa kan gosa galee naa ta'e baakkishi isaan namaan odeessiniiti isa kan gosa isa laga roobirratti ijaarinaan jedhe yoo naan eenyuuti laata jechaan jiran. Yaaddoon atti naltee kaatee ati dubbisa gara birannaa se'aadha. Isa miilli isaa darbe deemuudhaa kan ta'e. Waa'ee manaa isaan jira abboon miilli isaa sororoo toloo asirratti hin bare karaa feesbuukiin bare miilla sororoo jalla maalan beekaa miti isa yoo magaaleeraan bira ga'e. Waliin bitti maatiin beekan magaalaa baakoo keessa baatee ani miilli sororootiin hin beekuun jedhee. Sororoo baaggeeffadhu yeroo lafa ejjetu jechuudha. Boonii jala quxuriin caammaa isaa jala biyyoo waara irratti amma boona namtiire. Boonii kun jaarsama boonii tira deemnii seena. Dhugaa jettamu caammaa sarratti maqaa barreeffateera moo? Irratti barreeffate nama kana ga'u. Osoo si jaallata ta'e laphee isaa irratti boonii kiyyadees barreeffate. Waaqayyo asii wajjin haa ta'u.
si air isugi. Amin amin amin. Gargaara kellatti qabi. Belok cuma sih kan. Asal jelas. Mabosa. Boni. Ani biddeenki wala chaawale kinooti. Agarsiisu. Lo nyaatti natti sinitti fakkaatini isheen jaartii daa'imman qabne wayii kan tolche. Keenya kanadha. Sadiimoo kanaa jechuudha. Okay? Kana dhaqiiti. Ganaa fataa godhi kaayi. Kaaye booda qullubbii fiti. Qullubbii gadi fiti misiricha moyu. Dhuugna. Then until you are Kota sagale naftaanani aanaan maaf narratti ilaaltanii. Oromo sagale naftaaga ani akkasitti hin taane. Anchi nama wayii jechuudha. Dhiistu lakkii. Illi sajada sana wanni jada natti hima. Anama wainate Katunyate balata ani qaba maqaan isaa elli jedhama bakka viidiyoo bayi hin ba'u yuutuubii qabda ta'e naatis kan abbayinaan jetta oduu sitti buusee kaa oduu natti buuse ndani odeessi na godhaa jira maaf oduu natti buusu waa'ee bashkadarraa isaan jira habiibti birrii waggaa damaana jalaa nyaate mana siifan ijaara jedhe laga roobirrattan ijaare jedhe manni maqaan isaa yuu ellimmoo lebii jedhamaa jedhe suura ganama irratti kaasaa diigamuu fida jedha kaartaa jedha akkasidha jedha dadhabbii koo waggaa lamaa jechuun isa argeetu beeka kanaaf kan odeessaan narra akka dheeraan odeessaa jira kanaaf amma warroonni laga roobiirraa mana istaayilii sanarratti ergame sana siniin baasa siniin maxxansa asirratti ijaartanii qabdani maqaan isaa ellimoo elli jedhama moodalii awwanniidha hin bareeda baay'ee isa jechuudha warroonni qabdan safara kamii anoo safara isaayyuu maalan beekan no wanniidha jedhani laga roobii jedhama bakka kanuun beekamani safara isaan beeku ani rakkadeen iyyaan jira sin irratti qofaa jiru baga nyaate atis akkasinaan jetta Boni baga nyaate. Warri baga nyaate jedhan kun nyaatamaniiru fakkaatu. Kiyya nyaatamee kan kee faattee ture. waan oolle Bullura nyaataa jiran. ishoo baga nyaate atis akkasinaan jettaa garaa jabaatte bashkadaan kun laga roobirratti mana nan siif ijaara jettee na barteen sun eessa jirta laata amma erga na cufee moo anchi erga na cufee torbeef deema maaliif na cufeeyyuu anoo amma yaadaddeeyyuu Iddoo biraa jira bar amma wal ga'iin kan kee miti taraansi biran geenye ganaa. ganamaaf galgala narratti hin dawwalu guyyaa sa'aatiin misaa qofaan irratti dawwala indee anoo balaan buute Namni as jala ishoo baga nyaate dhugaa waaqaa dhugun. Ati immoo kuma jaamaa nama alaattiree. Bukoo bichaa jala danda'in odeessinaa ishii bukoon keessa hundi bakkee jira. Akka nama maallaqa dhiira nyaachisne hin ta'in haasofne. Kun haadha koo maqaa keessaniin addana kana jira. Gaafa wayyaa bittan faa viidiyoo tokko kun uffattanii as jaatan viidiyoon keessa faa baay'een jira. Usedhaa ta'a gadi jiga bukoo. Waan baay'ee jiru. isaaf bitan immoo anamma wayyaatti illee hin binne ani wayyaatti sin binne ani caammas itti illee hin binne ani lafan bitee mana irratti ni jaarii jedhee birrii irratti hin kenne malee ani wala caama wala namni isa sana hin binne giifti kun keessaan qabu isa keessaan nuzuu na nyane nuzuu na ane kabeet ka mana koo isa laga roobii sana amma kan koo haa ta'u kanis keessaa kan sanyiidha ta'ee kan miliyoonidha ta'ee kan sabboontuudha ta'ee kan sabboonaadha ta'ee ani beeku anoon beeku manichaan eenyuuti laata
Booni dhaggeeffadhu gabaasitti maatii chaarjiin na jalaa umaara ganaaqee chaarjirra kaaddaati habitte. Dhaggeeffadhu waan sitti ma. Namni jechuudha yeroo dhugaa waaqa jiraata. Waaqa koofaa yeroo jiru ni caqas. Silkii namaa keessatti nama baay'ee likkii isaan arge nama macaafa qulqulluu baatee fiigee uffata nama biratti garatu jechuudha. Garuu abbaa manaa miti. Ano isa kanan goone intala kon isa kanan goone ano kallachuma kottan kenneen nyaatame sabbadde nu hojii makana hin hojjetu warra mana kana kee. Ichas jala jira garuu waan akkasitti immoo dhugaa bahee kakachuu immoo tokkoffaadha. Ani isa kanan beeku ani birrii kosa waggaa lama sallaga roobirra manichi kan koodhamoo as keessaa kan eenyuti jechaan jira malan isa sanaan sun wanta sana waraabee ol baasuun kiyya waan hin oolle haqaana nama biratti akka boquumsa ol jedheen deema. Afaan kee qabadhu waa'ee namarraa innaa seen kanaan booddeetti niitii namaa taate nama guddaa taate dhamate. Namaa ta'e as jala deemte komentiin barreessin akka dhiiratti waa ergiteen beenne as jala deemte komentiin barreessin. Eenyudha isheen immoo yaa waaq nagaan na bulchite immoo saatii kana nageesse egaa nagaan na oolchi. Anaaf sagalee ta'e ani garaan koo ankoo